Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaadhaa isin dhageessisnaa waliin turaa isiniin jenna. Araarri abaaboo waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru milkaa'aa ta'uu himame. Gaggeessitoonni siyaasaa abaaboo amma Oromiyaatti nageenyi bu'eeraa jedhan. Naannoo Amaaraa godina Gojjam magaalaa Bureetti faannoon humna waraana mootummaan akka malee rukutaman jedhame. Uummanni Walqaayitti Xagadee jiraatan dhimmi keenya dhimma ajandaa faannoo ta'uu hin qabu jedhan. Gara dhaggeeffattoota keenyaa amma oduu bal'inaan isin dhageessutti dabarraatii waliin turaa isiniin jenna. Araarri abaaboo waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru milkaa'aa ta'uu himame. Araarri abaaboo waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru milkii gaarii qabaachuu isaa odeeffannoowwan maddeen amanamuu ta'an ni addeessu. Akka hayyoonni Oromoo xiinxaltoonnii fi rogeessitoonni miidiyaa hawaasaa adda addaa raagaa jiranitti egereen uummata Oromoo daran abdii qabeessaa fi fuula ifaan taateewwan gaggaarii eeggachaa akka jiru himuu irratti argamu. Araarri Oromoo fi Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru tokkummaa Oromoo akka sibiilaatti kan cimsuu fi diinota Oromoo daran akka ija facaasisu tilmaamuun nama hin rakkisu jechuun hayyoonni kun dubbachaa jiru. Araara Oromoon booda Itoophiyaa cimtuutu ijaarama kan jedhan rogeessitoonni siyaasaa Itoophiyaa hunda galeetti ijaaruuf araarri kun hojii ka'umsaa fi ijoo ta'uus himuu irratti argamu. Gaggeessitoonni abaaboo amma Oromiyaatti nageenyi bu'uufii jedhan. Gaggeessitoonni abaaboo xiinxaltoonni siyaasaa fi rogeessitoonni miidiyaa hawaasaa Oromiyaa keessatti amma nageenyi bu'eera jechuun dubbachaa jiru. Mariin abaaboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture karaa nagaatiin xumuramaa jiraachuu isaa ibsuun kanaan booda tokkummaa Oromoo cimaa ta'een nageenya waaraa fiduu fi misooma finiinsuuf haaldureewwan mijachuu isaa gaggeessitoonni siyaasaa fi hayyoonni kun himaa jiru. Haaluma kanaan uummanni keenya wal hubannoo guddaan kallattii mootummaa hordofee misooma isaa irratti jabaachuun jiruu fi jireenya isaa fooyyeffachuu wanti isa danqu akka hin jirre hayyoonni kun dabalataan himaniiru. Naannoo Amaaraa godina Gojjam magaalaa Bureetti faannoon humna waraana mootummaan akka malee rukutaman jedhame. Naannoo Amaaraa godina Gojjam magaalaa Bureetti guyyaa kaleessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 6 walakkaatti faannoo dhokatee uummata Oromoo irratti miidhaa geessisuuf ture waraana mootummaatiin akka malee rukutamuu ragaan uummata naannoo sanii ni addeessa. Akka namoonni ija isaaniin argan jedhanitti waraanni mootummaa hidhannoo jajjabaa qabachuun faannoo qarqara magaalattii keessa dhokatanii turan irratti dhukaasa baneen faannoo iddoo tokkotti walitti qabamanii turan 350 ta'an hunda irratti tarkaanfii fudhachuun hundi isaanii ajjeefamuun himame. Haaluma kanaan meeshaa faannoon kun hidhatee jiru meeshaa gareen dhukaafamu 15 bireenii 10 kilaashii 150 hidhannoo mudhii guutuu 170 fi rasaasa waliigalaan 13,500 galii taasifamuu maddeen raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffanne ni ibsa. Uummanni Walqaayitti Xagadee jiraatan dhimmi keenya dhimma ajandaa faannoo ta'uu hin qabu jedhan. Uummanni naannoo Walqaayitti Xagadee jiraatan dhimmi keenya dhimma ajandaa faannoo ta'uu hin qabu jechuun siyaasa shiraa faannoon uummaticha dawoo godhatee gaggeessaa jiru falmuu isaanii odeeffannoon namoota achi jiraatan irraa argannee ni ibsa.
Akka namoonni kun tokko tokko dubbatanitti Walqaaxxee Xagadee kan jiraatu saba tokko qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoota hedduudha jechuun himatu. Faannoon garuu akka waan Walqaaxxee Xagadee uummanni Amaaraa qofti jiraatu fakkeessee siyaasa sobaa gaggeessaa jiru uummaticha ni miidha malee waan fayyadu hin qabu jechuun uummanni kun dubbachuu irratti argamu. Uummanni Walqaaxxee Xagadee jiraatu uummata qulqulluu nagaa fi misooma barbaadu malee uummata siyaasa garee dhuunfaa irraa dhimma hin qabne ta'uu odeeffannoon mootummaa ce'umsaa naannoo Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa irraa argamee ni mul'isa. Haaluma kanaan Walqaaxxee Xagadeen uummata siyaasa irraa walaba ta'ee nagaan jiraachuu fedhu ta'uun hubatameera. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan keenya guyyaa irraa kanuma turanii guyyaa borii odeeffannoowwan adda addaa qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intercept laayik sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Nagaan nu oolaa.